Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoonni chaanaalii siyaatuuf ani nagaa kooti. Bakkuma jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Har'a viidiyoon isinii qabadhee dhufee akkuma argaa jirtanii kun qaariyaadha. Qurqucaa bareedaa isaa haala kamiin mana keenyatti qopheeffachuu akka dandeenyudha. Keessattuu warri biyyoota alaa jirru jechuudha baay'ee waan nu fayyadudha. Qurqucaa akka biyya keenyaa nama gubuu fi fooliin isaallee kan namatti tolu. Haala kamiin mana keenyatti qopheessuu akka dandeenyudha. Kan nu barbaachisu qaaraawwan xixiqqoo kana qaaraawwan kun baay'ee gubu baay'ee mi'aawleeti. Kan kanarra jajjabaan jira gosa baay'eetu jira akkuma beektanii. Garuu utuu kana filanneeti bareedaadha. Sababni isaallee baay'ee gubaa dhamdhamni isaas baay'ee gaarii waan ta'eef utuu kana hojjetanitti gaariidhaan jedha. Amma gara hojiitti dabarru. Mee warra akka koo mudannoo qabdanii qaariyaa akkasii gaafa qinxeessitanii kanaas sarara qinxeessan kana asirra buustanii kana mukaan darbattanii gattan jirtu. Yeroo baay'ee mudannoo akkasii na mudata. Deebiseen kana lafa funaanaa jechuudha. Jira makana bareechine miicina sirriitti miicamuu waan qabuuf miicina. Ittaan suudhaan jinjibilaa qullubbiin wantoota keessaa dhibamuu qabnedha waan ta'eef nu barbaachisu. Yoo qabaattanii masoobilaatti dabaluu dandeessu. Ani sa'aatii kanatti masoobilaa wanta hin qabneef kanuma fayyadamaa naaf nagaa isinii mi'eessituuwwan biraallee itti dabaltanii hojjetachuu dandeessu. Ittaan suuraan jinjibila keenya sirriitti soofuu qabna. Erga haala kanaan miicineeti daakuuf akka nuu ta'utti ni murmuraa. Saamuu xumuree kan jira. Ittaan suudhaan ashaboo itti goona. Ashaboon barbaachisaadha. Erga ashaboo itti gooneeti sirriitti waliin makuu qabna. Erga haala kanaan waliin maknee kan nu hafu daakuudha. Wanti isintu barbaada sirriitti haala kanaan yeroo waliin maktanii keessattuu warri ijoollee qabdanii harka keessan sirriitti dhiqachuu qabdu. Sababni isaa akkuma isinitti meekuun baay'ee gubaa. Wanti hundumtullee hin guba jechuudha. As keessa kan hin gubne hin jiru. Kun immoo ijoollee baay'ee hamaadha waan ta'eef sirriitti dhiqachuu qabdu harka keessanii utuu ijoollee hin qabin qabuu keessan waan hin qabne.
dhumarrattis haala kanaan daakamee akkuma argaa jirtanii qurqucaa baay'ee bareedaa baay'ee nama hawwatudha. Isinillee hojjettanii akka jaallattan abdiin qaba. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Warri mana kootiif haaraa taatanii baga nagaan dhuftan isiniin jecha, akkasumallee warri kanaan dura mana kootiif maamila taatan galatoomaan isiniin jedha. Waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Video biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaan naaf turaa torban gaarii qabaadha.